walumaa galatti waan amma sirraa hubadhe irraati maalinni waaqayyo toofi ajjeesuu danda'uuti namootaan ajjeesaayyuu jedheette dhugaadha. Quraana keessattis akkuma kana otoo fi ajjeesuu danda'uuti garuu lola keessa waan ta'eef lola keessatti ajjeesaa jedheen jechuudha. Ofiituu maal gochuu danda'u ajjeesuu danda'u loladha waan ta'eef machis waaqayyo dhufee ofiin lolu ajjeesaa lola keessatti fi deebi'aa toofi deebisetta. Kabiraammoo kana tamma boqonnaa 9 lakkoofsa 29 fidde kunoo lakkoofsa 25 irraa ka'e jedhee sitti meetu. Lakkoofsa 25 irratti maal jedhe dhugumatti rabbiin iddoo baay'eetti isin bira jedhe guyyaa lola Huneeni kan inni dubbataa jiru waa'ee lolaati. Gaafa lola Huneeni yeroo baay'inni keessan isin dinqisiise kaan homaa isin irraa hin deebisne dachii bal'ina ishee wajjin isinitti dhiphate sana booda yeroo baqa duubatti garagaltan waan ta'e yaadadhu jedhee 26 sira faana waan ta'eef hin dheerata kan koo daddabarsee masii dubbisa. Ergasii rabbiin maal godhe gaaf sana ergasii rabbiin ergamaa isaatii fi uumintoota irratti tasgabbii isaa buuse waraana isaa hin argines buuse isaan kafaran adabe kun galata kaafirootaatedha. Jalqaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala gaaf sana maal godhe warra kafaran kiristaanota san hin adabe jechuudha. Adaba kenneefiraa jechuudha. Tole. Lakkoofsa 27tti deemna. 27 maal jedhe 27 irratti yaa warra amantan mushrikoonni najasaa jedhe waggaa isaanii kana booda masjidicha kabajamaatti akka hin dhiyaanneedhe tokkoffaa najasa ta'uu ishee nutti hime jechuudha. Eenyutu warri mushrikoota najasa ta'uu isaanii erga nutti hime booddee waggaa kana booda jedhe waggaa kana jechuun waan daangeetu jira jechuudha. Waan daangeetu jira waggaa kana booda masjida kabajamaatti akka hin dhiyaanneedhe bakka ajaja kun masjida kabajamaatti akka hin dhiyaanne jedhe. Yoo beela sodaattan rabbii yoo fedhe tola isaa irraa ta'een isin duroomsaa dhugumatti rabbiin beekaa ogeessaa jedhe. Tole amma akka jarri masjidan seenne itti ajajee itti himeera kan itti aanu immoo dubbisna. Eega amma isaan rabbii fi guyyaa dhumaatti hin amanne lolaa jedhe loladha wanti kun masjidatti kan yaaleedheera rabbii fi guyyaa dhumaatti hin amanani waan ta'eef lolaa jedhe. Maaliif masjidatti dhiyaatu masjida dhufu waan ta'eef akka hin dhiyaanne lolaayyuu jedhe. Tole kan waan rabbii fi ergamaan isaa haraama godhe haraama hin godhin eenyu ka jar kun ennaan rabbii fakkeenyaaf haraama godhe ennaan haraama gochuu dhiisu. Fakkeenyaaf rabbii malee kan biraa gabbaruun haraama yoo jarri gabbaranii jiran isaan lolaa jedhe. Fakkeenyaaf zinaan yookiin immoo sagaagaluun rabbiin haraamaa jedhe jarri halaala yoo jedhan. Farsoo dhuguun rabbiin haraama dhorkaadhaa jedhe jarri immoo lakki hin ta'uu jedhe. Jarri immoo maal jedhe lakki halaalaa jedhani. Jara akkasii lolaa jedhe ilaali. Zim jedhee nama lolaa hin jenne. Waan rabbiin haraama godhe didanii halaala warra jedhan. Waan rabbiin hin ta'u jedhe hin ta'a warra jedhan. Warra akkasiiti kan inni jechaa jiru sirriitti hubadhu. Kan amantii haqaan hin fudhanne haraama halaala godhe qofa osoo hin taane amantii haqaallee kan hin fudhanne warra kitaabni kennameef irraa kan ta'an hanga isaan salphatoo ta'anii gibira harkatti kennanitti jedhe. Maal goota hin lolta. Jarri gibiran kennan yoo ta'e amantiin isaanii kiristaana biyyi jar keessa jiraatan biyya muslimaa keessa gibira jechuun taaksii kaffaluu jechuudha. Fakkeenyaaf ati taaksiin kaffaltu taanaan biyya kana keessaa bahee siin jedhe mootummaan hin bahuu jetta. Gaafa hin baane maal gootare yookaan maneedhaan si darbanii yookiin utuu kaballaadhaan si dhaanii ija jaamsu yookaan immoo dingata harkatti duuta jechuudha. Garuu nagaa barbaadde yoo Ameerikaas deemi Saaudiis deemi Itoophiyaa keessas dhufee taaksii kaffalaa jira namni dirqama taaksii kaffaluun hin kaffalu itti xulxulxulloo jettee yoo silaa poolisii Itoophiyaan beekta miti saggoo geerra sii dhooftee jechuudha. Dullaa harkatti baattu sanaan meebii harkatti gaggabda meebii harkatti duuta yookaan immoo akka ta'e taata. Lolaanii jedhe rabbiin asitti ilaali lolaa jedhe loladha. Afaaniin ta'uun hin mala lolli dullaadhaan ta'uun hin mala lolli. Saniifuu yoo jarri hin kaffalu jedhani taaksii hin loltaan jechuudha. Kanaafuu eenyu jedhe warra amantii biraa hordoman keessaati warra taaksii hin kaffallee jedhe ilaali. Jizyaa jechuun taaksii kaffaluu dirqama seera biyyi sun ittiin bultuun godhu taanaan ministeera altaadha yookiin qilleenxootti darban jechuudha. Akka seera ammaatti immoo manni dhaawaa jiraate.
Tole itti deemna ammas waa'ee eenyu akka inni dubbataa jiru baga bartee jechuudha maal irratti akka dubbataa jiru. Ayyee kanuma 29 irratti 30dha 29 irratti amma jira ajjeesaa jedhette lolaa jedha. Jarummoo kan loltu warra biyya kee keessa dhufanii sana keessattuu immoo jizyaa yookiin taaksii kaffalaana hin kaffalu warra jedhanidha 29. Kanaafuu yaalla qallatno lafaa kee lolaan jenneen yoo jarri kaffaluu baatan taaksii lolaani jedhe hin lolama kun biyya kamittuu jechuudha. Nuun biyya Suudii jiraannu keessatti taaksii mangistii sanaaf hin kaffaltu taanaan birrii mootummaa sanaaf hin gootu taanaan qabamtee mana hidhaa kee keessatti sukkuumamtee yoo barbaade biyyatti asii achi darbataa jechuudha. Biyya si darbata. Sanummoo yoo ati afaan itti baafta taate lakki kunis biyya kooti biyya rabbi nuu kenna addunyaa kana jireenya kana jette taanaan daqiiqaa biyya kee jiraadhu deeka bal'aa gurra si kaa'aa jechuudha. Indoo warri Itoophiyaa irratti kan baay'eessa warri Itoophiyaa garuu akka jarri nama godhan atuun beekta. Tole nama nagaa silkii ol fuudhee dubbatu iyyuu silkii sirra caccabsanii si gaggabsu. Kanaafuu ati tu amma Itoophiyaa keessatti kibira maaliin si kaffala hin kaffalu indee biyyan keessa dhaladhe keessatti taaksii kaffalaa. Mee jedhi meessi mootummaan amma sirraayyuu taaksii fuuchaa jira yookaan kiristaana musliima jechuu miti hundarraa taaksii fuuchaa jira jechuudha. Asirratti galatoomii naa deebisteetta. Ayyee. Waan asi gaafadhuun qaba. Danda'ama? Gaafadhu. Tokko namooti lola jedhaman kuni lolaman jedhaman kuni namoota qulqulluudha. Balleessaan isaanii musliimummaa ma fudhachuu dhiisuu isaaniiti akka amma naa dubbistetti biyya musliimaa keessa taa'anii hin jedhu obboleessa sitti meera lakkoofsa 28 irratti inkijibiin miti jara qofa miti dhaggeeffadhu obboleessu warra adaltarii kijiba naasanii kaa warra cubboo hojjetanii warra injineeran jette tanaa galeeraan cubboo hojjechuu qofa miti hin jedhu warra cubboo hojjetan hin jedhu akka jedhe warra adaltarii warra rabbiin halaala godhe haraama jedhan waan rabbiin dhorke lakkii jarri immoo kan irra dhorkuu didanii waan kun sirriidha jedhan si galee sida baasitti dubbisne qosii dubbisa irra deebi'ee yoo arguu baatte iji kee sirriitti haalaalu kool tokko lakkoofsa 29 irra jirudha. Meessuutuma jedha obboleessa ana si baasa akka ati sirriitti ilaaltuuf akka jedhe isaan rabbii fi guyyaa dhumaatti hin amanne lolaa jedhe akkasitti tokko jedhe warra hin amanne lolaa. Rabbii fi guyyaa rabbitti namanne lolaa jedhe. Itti ammas maal jedhe kan waan rabbii fi ergamaan isaa haraama godhe haraama hin godhin jedhe. Warri rabbitti namanne kun warra kami jennaan rabbii guyyaa rabbitti kan namanne kun eenyu jennaan kan warra rabbii fi ergamaan rabbii halaala godhan jennaan didanii jarri immoo haraama jedha yookiin immoo haraama jennaan halaala jedhan jechuudha. Waan rabbiin hin ta'u jennaan jarri immoo hin ta'a jedhan jechuudha. Si galee fakkeenyaaf rabbiin namaaf sagaduuf hin ta'u jennaan namaaf sagaduu hin ta'a yoo jedhan rabbiin lakkii sagaagaluun sirrii miti jennaan sagaagala hin ta'a warra jedhu si galee kanaafuuti warra kana jedhee zarazzaraa jira hin loltaa jechuudha. Sababiin isaa maaliin jennaan sababii gaafa lolaa Huneen irratti illee lolli keef jechuudha asitti dubbiseera jalqaba irratti tole. Lola Huneen irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhaggeeffadhu kaa sababa lolaarraa ka'ee dhufeeti warri kun immoo warri lola kanarraa dhufan immoo amma sanarraatti warra najasa taatee masjidatti hin dhiyaatinaa jennaan didanii masjidatti dhiyaatan waggaa kana booda masjidatti hin dhiyaatinaa jedhee jara dhorkeera eenyuun warra mushrikoota warra kafartee warra didde jechuudha. Masjidan seenin adame didanii warra masjida seenan jechuudha. Waa'ee masjida seenuu dhooddi gaafataa dubbataa jira asitti. Si galee warra akkasii kana jaroo lolaadheera. Yoo ati lakkii masjida kotti hin dhiyaatin jennaan didee masjidatti si dhiyaate maal goota? Ati bata kiristaana kun seenin naan jennaan yoo didee seene maal goota? Tarkaanfatti qabdu. Jaalalaan si mataa gooftaa ko. Jaalala yoo didee yoo jaalala. Jaalalaan jiru si maddaan sittin boo. Sittin boo naan maal goota? Yoo didee maal goota? Yoo maal beektaa ongeelaa namni nama jeesee abdii jireenya bara baraan qabu jedha. Namni nama jeesee abdii jireenya bara dhugaa jira wangeelaa. Maaliif fakkeenyaaf tokkoffaan engadda warra Museedhaan guyyaa sabtii namicha guyyaa sabtii sana hojii hojjete ajjeesi jedhee Museen amma jireenya bara baraan argata moo argatu tokko lammaffaa in argata Museen moo argatu jireenya bara bara. Kakuu boofaa keessatti seerri waaqayyoo kaa'ee jira.
gaafa seera waaqayyoo sana cabsu namni adabbii adda addaa adabama. Inni kaan reebama, inni kaan immoo dhagaadhaan rukutamee du'a. Waaqayyo ni gaaf sana ajjeesaa jedhe waaqayyo isa kakuu faa keessaati moo kan biraadha? Kakuu haaraan garuu bara araaraati. Qoy gaaffiinsi gaafadha. Inni bara araaraa kanaaf inni bara lolaa kuni waaqayyuma isa duraa sana moo kan biraati? Waaqayyuma isa duraati. Akkaataan itti namootatti dhiyaatu garuu adda adda. Waaqayyoon isuma duraa argatee qoy waaqayyo isuma duraa argatee namni nama ajjeese mootummaa waaqayyoon galuu achitti immoo ajjeesaa achaanii ture. Maaliif yaada isaa qayyare? Hin gaabbe moo? Baay'ee na dhaggeeffattaa sekendii 30. Si dhaggeeffadha abshe sekendii 30 si dhaggeeffadha. Hin gaabbe moo waaqayyo kakuu moofaa keessatti ajjeesaa achaa ture? Gaabbe amma moo ajjeesinaa jedhee? Waaqayyo akka namni walitti isaa wajjin walitti dhufuu fi seera kaa'ee ture kakuu moofaa keessa. Karaa Musee seera kenni kenne beekta. Seera kennee ture. Seera sana namni irra daddarbe moo biyyuma lafaa irratti akka inni adabamu saba Israa'el keessatti cubbuu yoo hojjete akka inni du'u akka inni reebamu dubbatee ture. Sana hundumaa eegee namni seera sana eegee waaqayyo biratti fudhatama waan dhabee fi waaqayyo tokkicha ilmasaa Yesuus Kiristoosiin biyya lafaatiif kenne. Gooftaa Yesuus Kiristoosii an seera balleessuu hin dhufne. Seera fiixaan baasuun dhufe jedhee dubbate waan tokko dubbate. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irraa lallaba gaararraa waan jedhu tokko achirratti maal jedha? Hin ajjeesin kan jedhu caafamee jira. An garuu dhugumaan isinitti hima. Namni obboleessa isaa jibbee inni lubbuu baasaadha jedhee ina xabbaqe. Sigala inkwani harka kee diriirsitee ajjeesuu miti jibbuuni akka lubbuu ajjeesutti akka inni fudhatamu dubbate. Kakuu moofaa keessa si fida baqaadhees qoy. Kakuu moofaa keessa fida baay'ee naasa'e. Obstiko. Maaliif baay'ee naasa'e jetta? Ansi dhaggeeffatu. Jechuun waan sobaa haasa'atta kaa waan sobaa haasa'atta. Ay simbasa Bible isatti gaaffii qabaane amma maaliif gaaffii kamiin qabaane? Mishi gaaffii qabda mee obsal tokko dhiifama obboleessa koo kana naa dubbisime akkuma faa keessatti dhorkaadhaa jette mee kana dubbisi. Dubbisi. Maaloodha na mul'atu. Dubbisni kun hin dubbatu Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 27 bara dubbisi. Amma garuu kaasi kaakoote. Amma garuu diinota koo warra isaan irratti mo'uu koo hin barbaanne kana as fidaa ija koo duratti isaan gorraa jedhee abboomee ishee. Eenyutu gorraa jedhe? Fakkeenya Yesuus Kiristoos kan inni dubbate asirratti. Luqaas waa'ee namicha qoy siin baata boqonnaa 10 lakkoofsa meeqa? Boqonnaa 10 miti. Luqaas Yesuus miti kan kana jedhe fakkeenya namicha tokkooti siin baata. Namicha jedhe sana namichatu jedhe kan jedhu natti agarsiisi. Ashi boqonnaa 10. Boqonnaa 17. Sorry, boqonnaa 19 jechuudha. Boqonnaa 19 lakkoofsa 27. Fakkeenyi kuni boqonnaa lakkoofsa 11 irraa jalqaba. Mata dureen isaa maalidha? Fakkeenya warra warqeen isaanitti kennamee jedha. Seenaan suni ol dubbisi waan fedhe haa ta'u dubbisiti Yesuus dubbate moo nama biraa dubbate natti himta. Yesuus Kiristoos waa'ee namicha namatti warqee kennatee itti kan inni dubbate. Isa booddee eenyutu ajjeesaa jedhee dubbateen jedhe asitti gorraa diina tokko jedhee dubbate. Namicha sana intinidha karakteristiksiidha wantichi. Waa'ee namicha sanaatiin malee amala Yesuus Kiristoos miti.
Obboleessa kiyya kun Yesuus Kiristoos jecha Yesuus Kiristoos dubbateedha. Kun jecha Yesuus Kiristoos dubbateedha. Fakkeenya waa'ee namicha isaa warqee kenne lakkoofsa 11 irraa maal fudhattee ilaaltu? Ishi dubbis kudha tokkorra dubbisaa deemi. Dubbisaa deemi. Mata dureen isaa fakkeenya warra warqeen isaanitti kenna. Mata duree dhiisi kudhuma tokko dubbisi lakkoofsatti sii kaa'ame sana dubbisi. 11 namoonni dubbii isaa utuu dhaggeeffachaa jiranii Yerusaalemitti waan dhiyaateef jarris mootummaan Waaqayyoo yommusuma kan mul'atu waan isaanitti fakkaateef Yesuus dabalee fakkeenya kana isaanitti himee. Tole amma eenyudha ture asitti namoonni dubbii isaa utuu dhaggeeffachaa jiranii kan jedhu dubbii eenyu ture? Dubbii Yesuus dhaggeeffachaa turan. Dubbii Yesuus dhaggeeffataa turan miti? Eeyyee. Tole hayyee itti fufi. Yesuus dabaleedha. Haasaa sila dhaggeeffachaa kan turanitti dabalee fakkeenya kana isaanitti himeedha. Abbaan qorroo tokko mootummaa fudhatee deebi'uudhaaf biyya fagoo dhaqee. Abbaan qoroo kun eenyu? Fakkeenya abbaa qoroo jedhame kun eenyu? Fakkeenya namicha tokkooti. Qoy namichi fakkeenya godhame kun eenyuutti? Fakkeenya namichi godhame? Eenyutti godhame fakkeenyi namicha kana? Abbaan qoroo kun eenyutti fakkeeffame? Arra dubbisnuure? Jechuun as ganaa gaditti wanta argattu hin jiru garuu asitti abbaan qoroo tokko jedhee kan inni fakkeenya godhate. Yoo dubbisne barraqa. Qorootti fakkeesse. Garee shammada. Yoo dubbisne barraqa handumasa. Hin jiru kaa godha wanta dibartu hin jiru ishee dubbisi hin jiru. Dubbisi. Lakkoofsa 13 kaaseen dubbisa. Garboota isaa keessaa namoota 10 ofitti waamee adda addaan warqee waqeessa tokko itti kenneedha. Hamma ani deebi'utti ittiin bitaa gurguraa jedhe. Namoonni biyya isaatii garuu isa jibbanii namni kun nu irratti akka mo'u hin barbaannu jedhanii akka himaniif jaarsolii booddee isaatti duukaa erganiidha. Abbaan qorroo sunis mootummaa fudhatee erga deebi'ee booddee horii isaa isaan bira jiru kanaan hammam akka itti buufatan beekuudhaaf garboota sana waamsisee inni dura yaa gooftaa warqee ati anatti kenniteen warqee waqeessa 10 buufadheera jedheen. Mootichi immoo ba'eessa goote garbicha gaarii nana waan baay'ee xinnoo irratti waan amanamteef ani immoo mandara 10 irratti akkati mootuuf siifan kennaa jedheen. Inni lammaffaanis dhiyaatee yaa gooftaa warqee ati anatti kenniteen warqee waqeessa 5 buufadheeraa jedhe. Dhaga'amaa jira? Sirrii dhaga'u jiratuuf. Dhaga'ama? Mootichi immoo lakkoofsa atis immoo mandaroota 5 irratti moo'ii jedhe. Inni sadaffaan immoo dhiyaatee yaa gooftaa warqeen kee inni ani erbeedhaan maree dhoksee kaa'e kunootti. Ati nama jabaa kan hin kaa'in kan fudhattu kan hin facaasin kan galfattu waan taateef si sodaadheen ture jedhe. Gooftaan isaa immoo ati garbicha waa hin baafne nana. Dubbiidhuma keetiin sitti farada. Ani nama jabaa akkan ta'e kanan hin kaa'in akkan fuudhu kanan hin facaasin akkan galfadhu erga beekte warqee koo warra dhalaatiin fuudhan bira maaliif anaaf hin keenyere? Silaahoo deebii kootti horii koo dhala isaa wajjin nan fudhadhan ture jedheen. Ergasii namoota achi dhaabbataniin warqicha harkaa fuudhaa isa waqeetu 10 qabuuf kennaa jedhe.
yaa gooftaa innoo ammayyuu waqeeta kudhan qaba jedhaniin ani isinittan hima. Isa fudhatee waa qabu hundumaaf itti dabalamee hin kennama. Kana kan hin qabne garuu innumti inni qabuyyuu isa duraa hin fudhatama. Amma garuu diinota koo warra isaan irratti bu'uu koo asuma dhaabe fidaa jedhe abbaa kanan fixa. Jesus Amma garuu maaliif hin fichisiisi? koy kaane jechuun Fixee sararaa lama duwwaata ta'e fixee fitish amma garuu diinota koo warra isaan irratti mo'uu koo hin barbaanne kana as fidaa ija koo duratti isaan gorra'a jedhee abboome jedhee macarrashaa jirtu kuni waa'ee nama gara biraa feerii gooti malee. Tole gaaffii kiyya qofa naa deebisi tole. Gaaffii kiyya naa deebisi. Gaaffiin si gaafadhe. Mootummichi yookiin abbaan qoroo sun koy. Mootichi abbaan qoroo sun eenyutti fakkeeffame? Koy obsi maaliif jarjarte? Abbaan qoroo sun eenyutti fakkeeffame? Uummanni sun namoonni sun eenyutti fakkeeffame? Kana naa deebisi. Abbaan qoroo sun waa'ee mootii tokkooti kan dubbatame. Fakkeenya fudhatame golee fakkeenyadha. Fakkeenya malee hiikisaan kaa'amne. Dhaggeeffadhu. Hiikasaa baaybiliirra itti fufee ni jiru. Yesus fakkeenyaan dubbatee itti miti sila? Eeyyee. Tole fakkeenya inni abbaa qoroodhaan dubbate sun eenyu? Situu jedhame. Hiikisaan hin kaa'amne garuu seenaadha waan. Erga hiikni isaan kaa'amne fakkeenyi inni dubbate eenyu jettee kanatti fudhattu ture? Kan itti na falmitu maal jettee na falmaa? Isaan furanduun hin ta'u kaa. Isaan furanduun hin ta'u koomentarii dhannee dubbisna walii wajjin yeroo qabaatte. Dubbisi rakkoon jiru baasti nu garsiisi. As baasi nu garsiisi rakkoon hin jiru. Okay. Koomentarii. Ammasti isee sana amman isa kana baasutti immoo isa sana si gaafadhuure. Nan gaafatiin baasi maaliif na gaafatta maasan si gaafadhe irratti na agarsiisne. Maa jechuudha. Waan hafe jiraaf hin jedhe. Amantii. Waan jedhe hafu na agarsiisi. Namni tokko ashisa baasaa. Baasi hin gaafatiin ide. Koomentarii isa fayyadamte. Haaraan jirtu ni garuu. Naarta taanaan dhiisna yoo. Maal gochaa naara maaltu na agarsiisi? Antaa bakkaas. Maalumti fidi malee. Ammastiin nama biraa gashi. Ammayyuu gashi. Amma isa baasutti kana si gaafadha. Jedhee jettee kana afaan Oromoo keessatti fidde ilaal. Gorraa jedhee abboome jedhee kan jedhu itti dabalame afaan Oromoo keessatti. Kijiba innata amma jedhee jettu. Afaan Amaariffaa keessa hin jiru, Ingiliffaa keessa hin jiru. Ilaaladhu. ነገር ግን እነዛን በላዮች ላይ ልነግስ ያልወደዱትን ጠላቶችን ወደዚህ አምጥታችሁ በፊቴም እረዷቸው። ኩራ ጀዴ ማለ ጀዴ ወንጀሉ ኬሰን ጅሩ ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ጀዴ ስንት ሜራ መጫፍና ፋን ኦሮሞ እንግሊፋ ሳዘጋር ሲሰው በርባደስ ዴቢ ሜድ ኢን ኦሮሚያ ዲሲቲ ሰካንድ ቢዝ ኢንተርናሽናሊ but those mine enemies which will not that I should reign over them bring Haidar and slay them before me. Say jedha kan jedhu sero said ka jedhu jira. Agarsiisi. Tole simbasa Greeki. Afaan Greeki simbasa. Afaan Greeki simbasa. Lukas. Boqonnaa 19 lakkoofsa 27. Haye maal jedha argaartamti plentus ectros miu plen who entros ego hotos humi tlasntas mi telo ego argaartamti telo ego ses kan jedhu ese jira Gire gifan bego. Ishin beektu shafaan ingiliffa isaatiin musi maa dubbisu. Amaariffa isaa Ingiliffuma isaa si maa dubbisu asumatti kan Giriikinii kan. Giriikiin kan si maa dubbisu kan maayila Giriikii. Jecha
Akkasin jedhe jecha Giriikii tokko tokko ni kame si agarsiisu Ingiliffasaa. Furthermore, the enemies of mine, this was not having been willing for me to reign over them, bring here and slice them before me. Say ka jedhu jira. Translation marki ilali obboleessa. Amaariffa isaarraa timirta keessa jira. Kuni Amaariffa isaarraa amma fakkeenyaaf timirta xiqqisii keessatti waan ta'e tokko yoo barreesse jechichi kan koo akka hin taane hin argisiisa. Oromiffa garuu jedhaa yuusiin jedhanila jedhe kan jedhu jira kun afaan Ingiliffaa keessa menatti. Diimaadhaan barreeffamuun isaa jecha gara biraa ta'uu isaan agarsiisu. Lakkee kun dogongora keetti diimaa barreeffamuun jecha Yesuus Kiristoos bakka kamitti inni dubbate diimaadhaan barreeffama. Jechi kamuu kan Yesuus Kiristoos dubbate afaan diimaadhaan barreeffama. Ila kun hundumtu bakka biraallee si baasee lafa keenyaaf asitti kan Yesuus Kiristoos dubbate qofa diimaatti godhama. Tole malee jecha namaa fidee dubbate jechuudha. Kanaafuu jedhi kan jedhu hin jira amma Ingiliffa keessa dubbii gabaabaa natti himi. Ingiliffa keessa hin jiru. Ishi afaan Amaariffaa keessa hoo jira? Hin jiru achirras jiraachuu danda'a garuu. Kanaafuu afaan Oromoo jedhe jedhaa. Galatoome afaan Oromoo jedhi jedhee jettee ishee kana jalatti sirriitti jedhee ishee jettu kana qabadhu kunoo kan nama biraa dubbataa jira kan jette dogongora akka ta'e akkanaa hubattu barbaade. Lammaffaa immoo kana tamma jette fakkeenyi abbaa yookiin mootichaa kunoo asirratti fakkeenya abbaa qoroo tokko kan jedhame sun fakkeenya kan fudhate abbaan qoroo sun eenyudha? Namoonni warri birrii fudhatan sunoo eenyudha? Fakkeenyi kaame kun kan naa deebisiti asuma irratti murra naafse. Agarsiisi ragaadhaan. Yoo murru anaafate. Har'a waluma wajjin bullaasa. Ragaan agarsiisi kana isa booddeetti deemina. Okay. Akkanatti fakkaatutti si ibsu. Lakki akkasitti fakkaatutti immoo ragaadhaatti agarsiisi. Wantoota yaadu qabdu hiikichi baay'iliirra jiratu ta'e baay'iliirraa si dubbisa. Hiiki waan kanaa jechuudha. Akkan ofii hubadheettiin si ibsa kan. Akka ofii hubattee osoo hin taane akka waldaan keessatti akka abbootiin amantaa kaanitti malee akka ati keessatti miti yookiin akka ati hubattutti miti. Akkan ofii koote. Amma ofii ripirezentii godhee jira. Ofii akka hubattutti abbaan qoroo eenyudha? Akka ofii qaana duwwaa waan ilaallatuun si dubbadda. Waa'ee waldaa waa'ee maaliin? Abbaan qoroo eenyu? Abbaan qoroo Waaqayyoodha. Abbaan qoroo Waaqayyo. Warri kunoo warri itti warqeen sun itti kenname immoo tajaajiltoota isaati. Kanaafuu galatoomi warri itti kenname tajaajiltoota isaati. Galatoomi warri inni jechaaruma Waaqayyoo jechuudha galatoomi. Kanaafuu amma garuu diinota koo qo'i karaas amma garuu diinota koo warra isaan irratti mo'uu koo hin barbaanne kana fidaa ija koo duratti isaan gorraa jedhee abboome jedhee kan jedhu Waaqayyootu abboome jedhee dubbataara jechuudha. Yesuus abbaan qoroo Waaqayyoodha waan jetteef galatoomi naa deebi'ee jira. Teenkii Waaqayyoo fidaatti nama irratti gorraa jedhee kakuu moofaa keessatti dubbataa jira jechuudha. Galatoomi. Antumreen jira. Nama miti jarraa asirratti wanta yaadu qabdu akka galatoo Waaqayyo kakuu moofaa keessatti ajjeesaa jedhu Waaqayyo jala laatte ture. Amma immoo akka Waaqayyo fidaatti ajjeesaa jedhuutti agarsiisetti galatoomi. Arra miti gara dhumaatti maal waan tokko sitti muru waan tokko na fichisiisa maalati maa sodaate. Antumureera abbaa nama biraa wajjiniin dubbadhu bakka amma xumureera. Baay'ee na sodaate rakkoon tokko hin jiru ishi. Bakka sodaate gootu. Nama biraatti na dabarsiisi nama cimaa barbaade. Nama cimaa si barbaachisu barataa mamaanaa softoo barbaadde. Rakkoo fidi kaa baraticha. Namni biraa dubbatu maalumaaf wati. Abbaa caalii jirtu yookiin abdiin fa'aa jiraattan.